Sababni ijoollee kiristaanaatti naalle inaarre wanta jibban tokko isa jibbametu baqatatu hin taane isa jibbitu kee baqata wanta ta'eef arraba keessanitti naaru. Arrabni keessan duruyyuu akka inni hin taane akka inni rabbaani waan hin beekuuf jechuudha. Mini maa'ee masalaachuun maama tokko natti hin fakkaatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waa sadiin dubbachuu barbaada. Tokko kana. Lammaffaanii tokko isa ammaati. Lammaffaanii ani Yesuusin ganeen jiru. Ani Yesuusin ganeen jiru. Yesuusin an bare malee Yesuusin hin ganne. Yesuusin kan gane Yesuusin kan fannise Yihudaatti aansee isi warra kiristaanotaati. Akkamitti Yesuusin ganne yoo jettanii na gaafattanii utuu Yesuus Kiristoos ani nama jedhee isinitti himatu ati nama miti waaqattanii mirga namummaa isaa sarbitanii maqaan hin qabne fuutanii itti laachuun keessan mataan isaayi Yesuusin ganuu keessan. Ani Yesuusin hin ganne Yesuusin an bare. Tokko. Lammaffaa Yesuusi guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko ani waaqa jedhee ofii isaatiin haasa'anne. Pheenxeen garuu humnumaan fuudhee ati waaqa dhee taampeellaatti laxxafe. Akkuma kaleessa isinitti himaa ture sagaleen kun jira miti? Sheer koppilinkii godhaa. Sheer koppilinkii. Sagaleen kun jira miti? Tole. Kaleessa hojii ergamootaa boqonnaa 8 waaqa ta'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 6:38 ofii isaati ani waaqa miti nama yookaan ani ilma namaati utuu jedhu Yohaannis boqonnaa 12:49 irratti ani ilma namaati utuu ni jedhu Ibroota 3:1 irratti ani ilma namaati utuu ni jedhu Yohaannis 17:4 irratti ani ilma namaati utuu ni jedhu akkasuma immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 8 kaafnee hodhannee ilaalle ana nama akka kanaa na ajjeesuudhaaf na barbaaddu ani nama utuu ni jedhu ati nama miti waaqa gaafa jettan akka isin Yesuusin gantan isinitti nimuu barbaada malee ani Yesuusin ganee hin jiru. Yesuus inni ni beeku Yesuus isa ganamu miti. Yesuus isin har'a ati waaqa ittiin jedhaa jirtan garuu isa ganaa jirtanidha. Kan gane isinidha. Akkuma kana suuraa Maariyaam boqonnaa 19:30 Quraana keessaa yoo dhaqxanii ilaaltanii Yesuus ergamaa ta'uusaa dubbata. Macaafa qulqulluu isa marraan isinii deebi'a dura. Irraan isinii deebi'a dura. Yesuus ergamaadha? Dhibba keessaa dhibba ergamaadha. Waaqa miti. Maaligaa? Duroo Musliimatu isinitti falma kanaaf hin fudhattanii har'a immoo yoo fudhatteen fudhattaa yoo dhiisten dhiista gixximii sitti taasa'a. Yesuus waaqa? Bafussu waaqa miti. Maalidha ree? Nama. Nama akka inni jedhe eenyutu ragaa ba'e? Ergamoonni ragaa ba'aniiruuf. Seexanni immoo ragaan ba'aniif ofii isaati garuu ragaa ba'eera. Maal jedhee ragaa ba'e Yesuus? Hojii ergamootaa 6:38 irratti ani namadhaa jedhe. Nama. Yohaannis 12:49 irratti namaa jedhe. Nama. Nama keessaayyuu immoo ergamaadha. Ibroota 3:1 irratti Yesuus maayin nama keessaayyuu ergamaadha. Ciniin egaa bishaan keetti dhugi lafa dhattu hin qabdu. Akkuma durii uummata Islaamaa irratti dubbadhe har'amoo sirrattan dubbadhaa dhugaa macaafaa qabadhe. Dur dhugaa Quraana waan ani hin beekneef Islaamoota iyyaa ture har'amoo dhugaa wangeelaa waan hin beekuun sitti dubbadha. Olu taalta lafa ciniinta sodaa kee namni qabu hin jiru. Yohaannis boqonnaa 17:4 maal jedhaa? Ani namaadha. Namummaan rammoo darbee ergamaadha. Ani ergamaa utuu ofiin jedhee ofitti himu ati waaqa kan jette Yesuusin ganteettaati. Yesuusin kan gani ana miti. Tokko. Deebiinis ni deebisaa dhaggeeffadhaa. Lammaffaa immoo dhaggeeffadhaa. Quraana keessaa hoo maal jedha waa'ee Yesuus? Suuraa Maariyaamii 19:40 irratti maal jedhaanii? Yesuus ergama ta'uusaa bareechee kaa'a. Suuraa Annaasiyaa 4:71 irratti maal dubbata? Yesuus ergamaa ta'uusaa dubbata. Maal kana duwwaa dharee? Suuraa Asaafiir kan jedhu irratti immoo 61:3 irratti maal dubbata? Ergamaa ta'uusaa dubbata. Suuraa Aalii Akilaas 12:3 irratti ergamaa ta'uusaa dubbata. Suuraa Almadii 5:10 irratti
ergamaa ta'uusaa dubbata. Suuraa Al-Hadiidii 57:27 irratti ergamaa ta'uusaa dubbata. Addisuu miti kan Waaqayyoon ganee, kan Yesuusin ganee, isintu Yesuusin gane. Dhaggeeffadhu. Kan Yesuusin gane isini malee ana miti. Dhaggeeffadhu. Quraanas yoo ta'e, macaafas yoo ta'e, akka barbaaddetti gaggalagalchitee miti. Andaganaa riisarchi yoo goote Yesuus ergamaa ta'uusaa malee Yesuus waaqa ta'uusaa innis ofii ragaa hin baane, ergamoonnis ragaa hin baaneef. Bishaan dhugi. Bishaan dhugi. Bishaan dhugiin jedhe. Bishaanuma dhugi calluma jedhi. Waamti dhufin. Xaxxa. Dhaggeeffatte miti. Si dhiisee si baqan. Naasitu deemsa dubbii konna dhufe waan ta'eef. Tokko. Waarniingii jireenya kiristaanaattuu waarniingii laatamee jira maal tiiktookii waarniingii laattu ba. Waarniingii jira. Ekonomii keessan irra waarniingii jira, akkaawuntii keessan irra waarniingii jira, borsaa keessan irra waarniingiin jira, kiristiinaa keessan irra waarniingiitu jira, haadha manaa keessan irra waarniingiin jira, ijoollee keessan irra waarniingii. Idduma dhugaanis isinitti hima waarniingiin dhumti lafa kiristaanarraa dhibamee jiru. Waarniingiin dhumti lafa kiristaanarraa dhibamee jiru. Dhugaanis isinitti hima jechuudha. Yoo hojjetan waarniingii ofirraa qaba. Everything. Koppiliingii godhaa ijoolleen peentee, ijoolleen islaamaa. Riippoortii jechaa yeroo akka waan beekanii riippoortii barreessanii. Inna tokko kan inni dhumaa inni itti aanee jiru ani maallaqaan bitame sinnanne dhugaatu na bitee na geesse. Dhugaan na geesse maaloodha? Maallaqaan na fuudhee na geesse miti. Dhugaatu na geesse. Dhugaan na geesse maaloodha? Dhugaan na geesse tokko isa amman isinii dubbisee Iyyasuus waaqa jedhee qaama lallabu keessaa Iyyasuus nama jedhee sana lallabu filachuun gahee kooti. Sababiin isaa maaliif? Yoo jennee ilaalle Iyyasuus ofii isaatii yoo ani ergamaadha jedhee dubbata. Ati garuu humnummaan fuutee waaqattee dubbatta. Ana nama akkasii na ajjeesuu barbaadduu gaafa Yesuus jedhu waaqa jettaniitu. Nuni ani akka kootti waaqa du'uun qabatu hin taane waaqa jiraatuun qaba. Waaqni du'u kamiyyuu waaqa ta'uu hin danda'a laata? It is with question. Gaaffii walii galaati. Gaaffii keenya, gaaffii jireenya ilmaan namootaati kun. Waaqayyo akkamitti du'a? Waaqayyo akkamitti ajjeefama? Kan jedhudha. Ani maallaqaan bitamee nanne. Kan na bitee na geesse dhugaatu kokkee koo kana qabee kan gara dhugaatti na geesse dhugaadha malee kokkee koo qabee kan gara islaamummaatti na geesse maallaqa miti. Karaa kan biraa maallaqaan bitamtee dhattee gaafa jettanii hiyyummaa keessan, rakkina keessan akka hiyyeessa taatan ragaa bahaa jirtu jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa. Hiyyummaa keessan, rakkina keessan akka rakkattaniif akka hiyyoomtan ofirratti dhugaa bahaa jirtu jechuudha. Dhuguma immoo hiyyeessa maal qabdus? Waldaatti sooromtanii gabbaatanii hiyyeessa. Waldaatti makiinaa bittu achi gabbaatanii hiyyeessa. Waldaa keessatti konkolaataa manaa fudhame qulfi manaa fudhattu achi gadi baatanii hiyyeessa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kijibaa fi saaksii kana keessaa kan na baasee dhuunfaa kan allaa qofaa isa na taasise rabbi tokkicha isa hin nyaanne, isa hin dhugne, isa hin hagne, isa hin rafneef kan na kenneef galanni guddaan haa ta'u. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itti fufee kan jiru. Na beektu kaleessas gaafa isinii wajjin ture islaamota akkan godhaa ture beektu. Har'a moo dhugaan naa galiinnan har'as dhugaan gaafi sana haasofsiise har'a na haasofsiisanaan asirra billaa kaayina ciroo barbaadde. Dhugaan gaafas na dubbachiise har'as na dubbachiisanaan. Itti fufee kan jiru dubartiidhaan si goyyomsanii dubartii babbareedduu sitti kennanii si goyyomsanii miskiin. Atumtu immoo dubartii babbareedduun islaama bira taate dubartii babbareedduun baga kiristaanota keessa akka hin jirre atumtuu baga barti. Karaa kan biraa dhidhiqattee diddibattee seeftii kee eeggattee rabbi kee sodaatteenaan utuu sodaattee atiyyuu akka dubartoota islaama bareedda. Dhidhiqadhaa, diddibadhaa, fo'aa, bittin jedhaa. Isinumtiyyuu baga ragaa baatan dubartii bareedduun akkasiin bira hin jirre. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhuguma babbareeduu shamarran islaamaa yoo jette anqaaquu fakkaatu. Galanni rabbiif haa ta'u. Rabbi nama jaallatu bareechaa, rabbi nama jaallatus qajeelchaa, rabbi nama jaallatu akka barbaadetti miidhagsee lafa kaa'a. Alhamdulillahi rabbil aalamiin.
dhageesse. Si jammar nama qullaa deemurraa maaltu jaalalan nama qabaju. Nama ganama ribaa ka'ee dhiiga saree dhugee dhufe saree qeeraa keessa bultee dhufte fakkaattee galtu hidhiidhaan wanta diimaa sana ofitti baxabbaxee galturraa maal jaalalleessaa nama qaba yaajoo. Naasa kanaaf ijoolleen Islaamaa alhamdulillah rabbi isaan eebbisuu jannata isaaniif haa kennu. Ni bareedu miidhagina qabu. An garuu bareedinaan an goyyoofame dhaqe miti. Dhugaatu morma na qabee na fuudhee dhaqe. Kanaaf arrabsoo keessan qabbaneeffadhaa. Kaleessa gaafa wangeela lallabaa ture na arrabsaa turte malee na jabeessaan turre. Kaleessa gaafa hojii gurguddaan harkatti hojjetamaa turte qoricha ofitti godhateettee na arrabsite malee na jajjabeessaan turre. Har'a ammoo afaan kee hin qabatiin addisuyyuu achi deebi'ee bukoo keenya baasaa gudii keenya dubbata hiccitiitu bakkee baatte yoon afaan koon dubbachuu dadhabe kitaaba barreesse dhalootaan ga'uun dadhabu. Dhugaa jiru. Gadis utaalii, olis utaalii, lafa barbaadde dhaqi, lafa barbaadde jiraadhu. Dhugaa gabbaramaan rabbi tokkicha qofaa. Lafa barbaadde dhaqi, akka barbaadde ta'i. Amantiin dhugaan amantii Islaamaa qofaadha. Habadan. Nan jedhin hin qabate abdiin. Okay. Ziyaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سجلين كيان وعليكم السلام ورحمة